Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaalii keenya nagaan keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u isinin jedha. Egaa har'aan tana mee viidiyoo gabaabduu tana keessatti appilikeeshinii takka qabadhee isiniif dhufe. Egaa aappii tana ajaa'iba appilikeeshinii ajaa'ibaati. Itti fayyadamuu malee ta'a akka bijettaniitu inumaa hin kaafatina jechuudha. Aappii ajaa'ibaati. Aappiin tun kunoo asirra jirti buusee jira. Isinis ni buufattu jechuudha. Pileestoor irra buufattan Color Note jedhamte jechuudha. Egaa appilikeeshiniin tun dookumantiidha. Yaadannoo barreeffamaan kaayan jechuudha. Fakkeenyaaf yaadannoowwan Facebook irratti barreessuu barbaadan walumaa galatti hojjettoota waajjiraa ta'e hojjettoota mootummootaa fi barsiistota barattootaa fi hundaafuu ni taate jechuudha aappiin tuni. Namuma walumaa galatti yaadannoo irratti qabachuuf taate. Yaadannoo eega irra qabanne fakkeenyaaf aappiin kun intarneetaa fi intarneetaan alattis dalaguu danda'a jechuudha. Konnekshinii alattis jechuudha. Konnekshinii osoo hin qabaanne yeroo takka buufatte irra kaa'achuu dandeette. Egaa konnekshinii immoo akka isin dalaguu dandeettu haala itti fayyadamuu dandeenyu mee isin agarsiisa maal gootan isin egaa itti fayyadamu maal gootanii pileestoorii keessa seentanii jechuudha achirraa buufattu jechuudha. Egaa gama gubbaa kanarratti Color Note jettanii barreessitan kunoo haala kanaan barreessitan jechuudha. Color Note. Haala kana yoo barreessitan ni dhufa jechuudha. Egaa akkuma argitan kanatti isin dhufa isa boora kana jechuudha. Kunoo gama gubbaa ta'e jechuudha. Egaa ani buusa jira. Buusuun narraa hin eegamu. Kanaafuu maal gootanii egaa open jetti yoo eegamuuftanii booda open batan tuuta jechuudha. Mee gama keessatti deebinee gama keessatti isin agarsiisa kunoo appilikeeshinattiin akkuma reef isin agarsiisa isii tana jechuudha. Egaa mee yeroo takka irratti gadi tuqa jechuudha. Kunoo haala argitan kanaan naa dhufa jechuudha. Egaa alawuu godha jechuudha. Mallattoo xiyya gara mirgaa garagaraatti tana gattuqa jechuudha yeroo takka. Egaa skip godheetuma kunoo haala kanaan dhufa qullaa ta'ee gabaa fi gamanni isaatis kunoo waa takka hin jiran jechuudha. Egaa haala kanaan fakkeenyaaf intarneetaan alatti dookumentii irratti qabachuu barbaade kunoo gama gadhaan irratti mallattoo gama gadhaanu mallattoo ida'uu kan gama gadi jirtu tana isii tana yeroo takka gadi tuqa jechuudha. Egaa sana booda teekst tan jettu tana kunoo bakkee tana jechuudha. Bakkee tuqee isin agarsiisaa jiru kana yeroo takka gadi tuqa jechuudha. Haala argaa jirtan kanaan kunoo naabanee jira jechuudha. Egaa asirratti itti fayyadama jechuudha kunoo. Sirgini kunoo timeline kan guutumaan guututti waan barbaade irratti qabachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu asirratti waan barbaade barreeffamoota adda addaa kunoo asirratti fakkeenyaaf asirratti waan tokko yoo barreesse haala kanaan waan barbaade asirraa hanga gadiitti guutumaan guututti waan barbaade asirra barreeffachuu dandeessa jechuudha. Waan dhumatuuti miti. Egaa kana barreessine kana erga barreessine kuni connection alatti illee waan godhaa jiru jechuudha. Kanaaf of duuba baak godhe keessaa baa jechuudha. Egaa baak godhe kun haaluma kanaan ta'a jechuudha. Egaa kan birootis isin gadi kan birootis barreeffachuu barbaade asuma mallattoo tana gadi tuqee ammas bakkuma tana tuqee irra qabachuu danda'a. Dookumentii barreeffamoota miiliyoona qabachuu danda'a jechuudha. Egaa maal goona? Amma gabaabumatti fakkeenyaaf ani amma yeroo dheeraa itti fayyadamee jira. Waggaa 6 waggaa 7 yookaan waggaa 5 ol itti fayyadamee jira jechuudha. Egaa maal goona? Mee fakkeenyaaf barreeffamoota amma kun olaala waa takka irra hin jiru. Egaa waan duraan baroota 2014 15 16 dura itti fayyadame baasee isin agarsiisa jechuudha. Egaa maal goona? Fakkeenyaaf kan duraan itti fayyadame san argachuu barbaade fakkeenyaaf moobaayilii biroota irratti moobaayilota 3 4 irratti fayyadamee jira jechuudha. Dookumantiiwwan yeroo san barreesse hundi ni jiran jechuudha. Egaa isinis yoo akkas gootan haaluma kana itti fayyadamuu dandeettan maal goona seetan gama gadhaan irra kunoo tuqaa sarara tuqaa 3 gama gadhaan tutan gara akka mirgaa jirtan isii tana yeroo takka gadi tuqa jechuudha. Sana booda maal goona gama gubbaatti irra jechuudha mallattoo tuqaa 3 ta gama gubbaa jirtan kunoo isii tana jechuudha. Ina kunoo isii tana kunoo akkuma argaa jirtan isii tana yeroo takka gadi tuqa jechuudha. Sana booda kunoo haala argitan kana sign up godhinaan jedha. Yoo Gmail hin qabaanne yookaan email hin qabaanne isii tana sign up godhuun isinirraa eegama jechuudha. Maaliif dookumentiiwwan yookaan barreeffamoota barreeffattanii kaayattanii jiraattan baafachuu barbaadan jechuudha. Walumaa galatti email keessan sign up itti godhu sign in yookaan sign up itti godhuun barbaachisaadha email keessan irra galchuu jechuudha. Egaa maal goona? Ani immoo sign in godhee qaba waan ta'eef dura irratti guutee jira waan ta'eef amma kanarraa eegamu sign up osoo hin taane sign in dha. Egaa Google keessa yoo qabattan isinis Google irratti fayyadamuu dandeessu. Gama gubbaatti irra sign in with Google jedha. Kanaafuu gama gubbaatti irratti hirtana yeroo takka gadi tuqa jechuudha. Isinis haala kanaan Gmail Google keessa yoo beektan yookaan Google keessa fayyadamuu barbaadan Google keessan sign in godhuu dandeettan gama gubbaatti irra jechuudha. Kunoo isii gama gubbaa jirtan jechuudha. Kanaaf yeroo takka gadi tuqa jechuudha. Ani maaliif isatti fayyadama jechuudha. Kanaafuu lammaffatti immoo aappiiwwan moobaayila keessan keessa jiru keessaa optionii isinii kenna kamiif fayyadamuu barbaadan jedha. Google Chrome immoo browserii fayyadamuu barbaadan jedha. Kanaafuu ani kanuma irra jiru kanatti fayyadame default browser kan jedhu kana jechuudha. Egaa maal godha sign in godha kunoo bakka kanatti jechuudha. Haala argaa jirtan kana sign in godhee jira jechuudha. Egaa search godhaa jira. Maaliif barreeffamoota duraan
barreessa jiru guutuu isaa guuree naaf fide jechuudha. Amma haaluma argaa jirtan kanaan sarchi godhaa jira. Egaa amma asirratti kunoo Gmailiiwwan kanneen keessa kan fayyadamuu barbaadan jedhee lafa naa kaa'ee jira jechuudha. Optionii jechuudha. Gmailii kamitti fayyadamu kunniin hunduni Gmailii kiyya. Egaa Gmailii kanneen keessa ka dokumentii yeroo irratti barreeffadhu irraa qabu san yookaan ka sign in godhe yookaan ka sign up godhe san fidi jedha. Kanaafuu kunoo gama gubbaatirraa lee kama gubbaa jiru kama itti fayyadame tuqee isin agarsiisa jechuudha. Kunoo gama gubbaatirraa tuqee jira jechuudha. Egaa amma sarchina godhaa jira. Kunoo akka argitan kanatti barreeffamoota kurtuu keessa barreesse hunda dhaabasa jechuudha. Dokumentiiwwan kiyya asirratti qabadhe tokko osoo naaf fida jechuudha. Moobaayillaan fayyadamu moobaayila 4-5 oli kabadee fi qacabee fi hedduutu jira jechuudha. Kanaafuu hundumtuu dokumentiin sun asumarra jira jechuudha. Kunoo haala argitan kana sarchi godhee naa deebisaa jira jechuudha. Baakaappii godhaa jira jechuudha. Egaa kunoo haala argaa jirtan kanaan kunoo 0% irraa hanga percentii dhibbaa jedha. Isiin tuni akkanumatti haaluma kanaan asirraa gamanatti dhumatte jechuudha. Egaa kunoo deebisaa jira jechuudha. Baakaappii godhaa jira jechuudha. Egaa kunoo Gmailii kiyya maqaa kiyya wajjin gubbaarratti bahee jira jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan kanatti jechuudha. Egaa kana jechuun Gmailii kiyyaam yookaan immoo email kiyya kanaan banadhee jira jechuudha. Gabaamatti ka duraan barreeffadhe ka duraan save godhe kunoo amma anaa deebi'ee jira jechuudha. Egaa barreeffamoonni kiyya kunoo gamanatti amma akkuma jiruun ka duraan dhufu sun as jira jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan kanatti kareefu barreesses kunoo kareefu isin biratti barreesses isuma kana jechuudha. Kunoo mana barumsa ana sirkaa kan jedhe. Egaa innis seensi ta'ee jira jechuudha. Guutuun kunoo barreeffamoota kana ilaala. Barreeffamni kunniin guutumaan guutuutu kan har'aati biti kan bara 2018 2019 2015 2014 akka jiru asirra jira jechuudha. Isin galee kanaaf jechuudha. Egaa haala argaa jirtan kanaan haala kanaan hundi keessanuu itti fayyadamuu hin dandeettan jechuudha. Egaa jechuudha. Kanaafuu aappiin tuni aappii ajaa'ibaati itti fayyadama. Ammas yoo barreessuu barbaadan kunoo mallattoo mataa nagatu hidhanii haala kanaan asirra gootaniituma asirratti waan barbaadan hanguma barbaadan qabata jechuudha. Haga barbaadan qabata. Walumaa galatti appilikeeshiniin kun dokumentii yaadannoowwan adda irratti qabachuuf akka appilikeeshinii kana hin jiru jechuudha. Kanaafuu aappii tana bifa adda ta'een itti fayyadamuu dandeettan jechuudha. Bu'aa isiitu caala. Waan ofii itti fayyadamee arga waan ta'eef isinii fidee dhufe. Waan yeroo dheeraa itti fayyadame ta'uu kunoo ragaa argitanii jirtu jechuudha. Kanaafuu ammas ka biraa qabadhee isiniif dhufa. Namoonni YouTube channel keenya kanaaf immoo haala taatan asumaan subscribe osoo hin goone bira hin kutina subscribe godha. Egaa ammaaf xumura jira. Waan biraa bareedaa isaa qabadhee isiniif dhufa. Nagaa naaf taatan jechuudha.